Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaashoo nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin biraan haa geessisu hin jenna. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo murasaa kanatti isin biraan kan geenyu. Har'aan tanaa sa'aa keessummaa keenyatti daawwattoota keenyaaf garee diraamaa afran irraa taatota lama isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Daraartuu Kabboo Abbaa Seeraa diraamaa kanaa fi akkasumattis pirooduusaraa fi amma immoo gara taatummaatti kan itti makame afran keessatti jechuudha. Abdii Kifluudha. Baga nagayaan dhuftaniin isiniin ja'a. Abdii Kinfuu naafota. Abdii Kinfuu dhifama. Maqaa goona jala dogoggorsite kanaan. Maqaa kan kee osoo hin taane maqaa abbaa keetiin dogoggore dhiifama naaf godhi. Abdii Kinfuu. Isaan wajjin jirra bashannana gaariin isiniif hawwaa baga nagayaan dhuftaniin isiniin ja'a irra deebi'ee. Hayyee baga nagaan nu eegatis. Hayyee isuma maayyiirra haa kaanuti afran torban lamaaniif osoo hin tamsaasamiin hafee kanumarraa kaanu Ni danda'ama. haya. Egaa aartiin keenya akkuma beektu bu'aa baay'ee keessa darbeedha. Akkuma uummatni torbaniin TV irratti ilaalutu hin ta'in sana dugda duubasaa rakkoolee chaalenjoota hedduutu jira. Chaalenjootuma sanaan waan wal qabatudha kan nu mudate. Sanaan olillee wantooti hedduu nu mudatu garuu akka carraa ta'ee waan humna keenya ol ta'eetu malee nuti oodiyensii keenya irraa hafuu barbaannee miti. Keessumaa bakkuma waraabbiillee haga dhabnutti rakkoo akkasiin nu mudatee ture. Amma garuu sana furree jalqabnee jirra. Kanaafuu amma deebinee jirra. Egaa rakkoolee akkasii sababa nu mudataniifidha malee hammina yaadnee miti. Kanaafuu daawwattoota keenya dhiifamaa jechaa jirtan jechuudha. Hayyee. Mee amma namni piroodakshinii takka kaa'u diraamaa hoggaa TVdhaan mana isaa taa'ee hoggaa ilaalu waanuma achirra jiru qofa ilaala waan ta'eef mee akkamitti hojjettan? Haaluma itti hojjettan san xiqqashumallee osoo kaastanii dhiiroo jarri kun rakkina akkasii qaban edaanuu je'eeti namni hubataa jechuudha. Rakkinni jalqabaa kan eegalu akkuma nama siin jedhee mana bakka itti waraabdudha. Bakki waraabbii jechuun mana qofa miti baatees bakkee itti waraabuu qabda alatti jechuudha. Nuti Finfinnee keessatti waraabna. Finfinnee keessatti ammoo uummatni keenya baay'een isaa mana kiraa keessa jiraata. Yoo jiraate mana kiraa keessa jiraata. Tokkoffaan lookeeshiniidha jechuudha. Bakka itti waraabdu baay'ee rakkisaadha. Siitkoomiin immoo akkuma maqaa isaarraa kaatee ilaaltu situational comediin bakka tokko irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf maatii tokko yoo ta'e yeroo hundaa'ee maatii sanaa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Akka diraamaa walitti fufaa siireesii garaagaraa maatii tokkorraa kaatee maatii biraa deemtee biyya tokkorraa kaatee biyya biraa deemtee akkasiin deemu lookeeshiniidhaan murtaa'aa irratti kan fayyadamtu. Kanaafuu lookeeshinii murtaa'aa yeroo hundaatti fayyadamtu sana argachuun baay'ee ulfaata. Sanaan ala immoo fakkeenyaaf wantoota akka pirooduusara argachuun pirooduusara jechuun akka dhagee daawwattoonni keenya akka hubatanii fi nama diraamaan kun akka uummata bira ga'uu fi qarshii baasee pirooduus godhu jechuudha. Qarshii baasee akka inni hojjetamu godhu jechuudha. Biyyoota alaatti pirooduusaradha kan diraamaan akka inni hojjetamu godhu. Biyya keenya keessatti garuu nuuma warra diraamaa hojjetantu qarshii ofii keenya baasneetu diraamaa hojjennaa jechuudha. Diraamaa hojjennee uummataaf dhiyeessina. Kana jechuun immoo in ulfaata. Namni ogummaansaa amma fakkeenyaaf ati tiyaatirikaal aartii baratte miti. Ati tiyaatirikaal aartii barattee nama garaa baqassuu hin dandeessaa? Jechuun hospitaala galtee garaa baqassitee nama mucaa deessisuu hin dandeessaa? Profeshinaalii. Diraamaadhaan ni hin danda'e. Tiyaatirii waan hin baradheef diraamaadhaan ta'uu dandeessaa garuu riyaalitii irratti hin danda'amu jechuudha. Akkuma kana namni wayii aartii hojjetu tokko akkamitti akka pirooduus gootu yookaan akkamitti qarshii fiddee akka ittiin hojjettu waan sana hin beeku jechuudha. Maaliif biizinesmaanii miti, intarpirenerii miti.
yookaan immoo abbaa qabeenyaa wayii miti jechuudha. Wanti sun ogummaa mataa isaa danda'edha jechuudha. Ogummaan produce gochuu ogummaa mataa isaa danda'edha. Namni waan barreessine san nurraa fuudhee gahee isaa gahee keessumattuu maallaqaan wal qabatu san uwwisee namni nu hojjetu waan hin jirreef ofii keenya barreessineeti ofii keenya birrii keenyaan baasnee hojjannaadha. Isa booddee birrii kee baastee hojjettee immoo akkatti birrii isaa immoo ittiin fiddee dhala immoo ittiin hojjettu immoo hin beektu jechuudha. Kanaaf achumatti hafaa jechuudha. Achumatti. Hayyee dareen immoo taatu dureeti achirratti haadha seeraa mee maal jette? Wanni hin jedhamiin hin jiru waan jedhamuutu baay'eedha waan ta'eef yoo jedhamee beetee zaanuu nu ga'u waan ta'eef garuu keessaa fuuneeti dhugumaa ati gaaffii nu gaafattee san irratti waanuma xiqqoo jechuu yoo barbaade akka carraa torban lamaaf hin dabarsine dhimmichis dhimma abdiin haasa'ee kanaan wal qabateeti nuti aartii Oromoo keessatti aartiin Oromoo hin guddanne maal hin taane maal jedhaniiti nu hamatu gaafsiin jedhu namni taa'ee gaafa laalu nama taa'ee fi samiin dhiyoodha maal akka jedhan sanii salphaadha. Garuu gaafa keessa dhufanii immoo gaafa waa xiqqoo baranii arganii fa'aa osoo akkas nuun jedhanii nu hamatanii gaarii ture. Wanni nuti torban lamaaf hin dabarsineef manichi kiraadha. Mana keessatti hojjanne nama lamatu iddoo san keessatti mana qaba. Nuti mana tokko kireeffanneeti hojjanna. Jarri ibsaa kana wajjin baasaniiti kaffalanii sheerii kana akkas godhaniiti. Maallaqa guddoo lakkaa'inatti fakkaate inni tokko isintu hojii akkasiitiif mana kireessee jira. Waan isaan ittiin fayyadaman ibsaan maaliin kun isaan kaameraa maaliin ittiin fayyadaman santu akka malee ibsaan akka lakkaa'u godhee maal yaada jedhuun walitti bu'aniiti mana san keessatti hojjechuun hin danda'amne. Haa ta'uti garuu haasawaniituma hiikaniiti amma waraabnee jirra hin darbaa jecha gabaabumatti. Dabarsuu eegaltanii jirtan jechuun gabaabumatti. Mee amma amata lamaaf deemaa afran eegalamee jechuudha. Waggaa lama jechuun waan salphaa miti akkaataa piroodaakshiniitiin hanga rakkoo jiruu fi cimina isaatiin hoggaa wal bira qabnee ilaallu yeroo dheeraadha. Baay'ee namatti ulfaata. Ka'umsi keessan maal ture mee akkamitti walitti dhuftanii waliin hojjechuu eegaltan? Waa'ee gara keessanii akkasuma. Jalqabni isaa aadiyaan isaa yaadi isaa kan kiyya. Yeroo dheeraatiif akkamitti akka aartii Oromoo kana sadarkaa tokko gara fuulduraatti deemsisuu dandeenya isa jedhu yaadaan ture. Sanaaf immoo yeroon barataa yuunivarsiitii tuun baradhuudha yaada kana kan inni yaadaa ture. Garuu diraamaa akkamii yoon hojjedhedha yookaan fiilmii akkamii viidiyoo akkamii yoon hojjedhedha. Jalqaba irratti kan bifa salphaa ta'een waan kana hojjechuu danda'u jedhee gaafan yaadu siitkoomiin bifa salphaa ta'een eegaluudhaaf salphaadha baay'ee. Maaliif akka diraamota warra kaanii lookeeshinii hedduun barbaaddu, taatota hedduun barbaaddu, torbeedhaan deemuudhaaf taatota murtaa'oo lookeeshinii murtaa'oo waan barbaaddu fi jalqabuudhaaf mijataadha jechuudha. Badaa amma kanatti risoorsii addaa wantinaan jedhu. Kanaaf yaada sana yaadee iskiriiptii qopheesseeni namoota dursee namoota kaameeraa dudduuba jiraniin qopheeffadhe. Sana booddee kuruun kaameeraa dudduuba jiru immoo namoota taatota kaameeraa fuuldura dhufan immoo sana qopheessine. Achuma keessatti dhagaa daroon illee kan isheen garee kana keessatti makamuu dandeesse. Ergasii gaa kunoo waggaa lama walii wajjin turuu jechuun chaalenjoota hedduu turanii gareedhuma keenya keessaa illee sababa garaagaraatiin namoonni nu wajjin nu waliin hin jirre jiru. Daroon garuu haga ammaatti jaalalaaf wal kabajuudhaan jechuun waa kana jechuun danda'u baay'ee wantoota hedduu waliin dabarsine kana keessatti amma isheenis aarsaa hedduu kaffalaa nu duukaa kaffalaa jirti. Nutis hojii kana keessatti aarsaa gurguddaa kaffalaa jirra.
haala kanaanidha jechuudha kan dara wajjin gara hojii kanaa dhufne. Hayyee kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaan bu'aaraa akka jirtan abdii guddaadhaan qabaa ammas itti fufna. Hayyee ati maayiningii yookaan immoo albuuda baasuu akka baratteen quba qaba. Dareen illee dippiloomaadhaan tiyaatirii barattee natti fakkaata. Maayiningii irraa akkamitti gara barreessuu yookaan immoo gara diraamaa dhufte? Maayiningiinis abjuu koo ture. Abjuun wantoota milkeessuu barbaadu keessaa tokko ture. Aartiin immoo waamicha waan ta'edhamu jira miti keessa keetti waan ta'uu barbaaddu waan jireenya kee keessatti milkeessitee darbuu barbaaddu keessaa wantoota fiil gootu jechuun wanta kaalkuleeshiniidhaan gootu wayitu hin ta'in wanta fiil godhee gara kanatti dhufedha. Garuu immoo sana immoo barumsaanis cimsuu yaadeera. Barnootaanis karaa mana barumsaa karaa obbo Dhaabaa Wayyeessaa fa'aa kana sandiskiraayib fiilm piroodakshinii fa'aa kun nu barsiisu turanii sanaan ala immoo ani jechuun fiilmota biyya keessaas haa ta'u biyya alaa baay'een hordofan ilaala. Sun illee akkan aartii kana keessatti gumaacha koo godhuu fi akkan gara kana dhufuuf gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Akkasumas ijoollummaadhumaa kaasnee illee akkas cheerchii fa'aa keessatti faarfattaa diraamaa kana hojjechuun jira. Erga sadarkaa yuunivarsiitii fa'aa geenyees akkas laadii fa'aa wanta jedhamantu jiru. Sadarkaa feelooshipii maal jedhaman kun achitti fa'aa akkas diraamaa fa'aa hojjenna turre. Wantoonni kun egaa walitti daddabalamanii amma gara albuuda baasuurraa gara diraamaa baasuutti dhufne jechuudha. Dareenoo. Anilleen dhugaadha tiyaatira baradheera mana barumsaa Tafarii Mokonnon TMS ammallee pooliteknikaa jedhamee jira natti fakkaate kolleejiin suni tiyaatira baradheeti hojii kana keessatti galee. Haasawaa keenya irratti namoonni baaleedhaan? Baaleedha. Akkamitti baaleerraa dhuftee Finfinnee keessatti baratte? Yaada bareedu. Ijoollummaan dhuftee moo akkamii jechuu barbaadeeti? Ijoollummaadhaan 2003 2002 kutaa 10 qorameeti. Akka carraa diraamaan Abbaa Jaamboo raadiyoo Faanaa irratti darbaa ture. Taatee barbaadaniiti achi irratti akka carraa achi dhufeetu asitti dorgome Finfinneetti dorgome. Hojii sanatti darbe barattuu kutaa 10 maatirikii qorame jecha. Achi dhufeeti diraamaa san reediyoo Faanaa keessatti diraamaa Abbaa Jaamboo san jalqabeeti. Asumaan tiyaatira barachuu jalqabe. So dalagaa sanitti galee jira waan ta'eef. Saniin dura garuu akkuma ati amma jettee ijoollee Baaleeti. Baalee keessaa immoo bakka Agaarfaa magaalaa Agaarfaa jedhamtu keessatti dhaladhe. Achi keessatti beetee namoota hedduutu achi keessaa baheeti karaa hojii aartii kanaan bobba'ee jira. Jalqabni koo achi barattuma elementarii ta'ee jecha. By the way abbaan koo barsiisaa ture. Barsiisaadha gaafa isiin jedhu kaabboon jecha. Barsiisaa afaan Oromoo ta'e. Akka carraa ta'e bara dargii inni qubee afaan Oromoo katabuu fi dubbisuu kana beekaa waan ta'eef achi bara wayyaaniin galee hunduu afaan isaatiin barateeti katabee dubbisuu hin danda'a maal gaafa jedhu abbaan koo akka carraa katabuu fi dubbisuu kana danda'a waan ta'eef asii fi achi fuudhaa turanii dhufee gumii 80moota dhumarratti gumii hundeesse haayiskuulii keessatti. Dagaagina aadaaf afaan Oromoo jedhu hundeesseeti. Ani ijoollee ta'eeti bakka inni hojjetu san haayiskuulii keessatti horii ofadhee deema. Wayita isaan dalagan jecha. Ani immoo guddadheeti gaafa elementarii kana ga'u isuma inni achitti dalagsiisaa ture dalagaa ture san fudheeni gaafa kutaa 7 ga'u elementarii irratti fide inni guddadhee jecha. Achi dalaguu jalqabe gartee haga haayiskuulii kutaa 10 qoramutti jecha. Muuxannoon achi dhufe. Rabbii faa galatu asiillee dhufee ni dandeetti jedhameeti diraamaa Abbaa Jaamboo irratti dorgomee darbeeti isas waggaa 9 raadiyoo irratti taatee ta'ee taphadhee achumaan hojichi numa barris lakkaa'ama anis hojiin dalagu baay'achaa
isa waan gaarii jedhamu irra ga'ee jira jecha. Kanaafuu aannan loon dhuyidee guddattee jechuudha. Akka malee kun gaaffii maal qaba garbuu fi aannan inni warri kenna akka malee. Hayyee gara Abdiitiin deebi'a. Abdiin duraan piroodiisara diraamaa kanaa ture. Achi immoo gara taatummaatti dhufe. Dhiiroo hogguu TV kanaan laaltu diraamaan san sitti toleeti anilleen keessatti seenuun qaba jetteeti moo hanqina namaatu mudate moo akkuma namoonni tokko yaadan waan ifii barreessan takka ifumaaf taatummaadhaan irratti hirmaachuu yookaan daayirektara ta'uu waan hunda ifiif dhuunfachuu nama fedhuutu jira. Akkamitti seente? Kan kee akkamii? Iddoo nama afran saayituu hojjedhe natti tolaa ture. Maaliif yoo jaalladhu? Kan dubartiillee qamisee kan akkas uffadhe mataan bara kanas jira waan ta'eef ofirra godhe. An duruma aktiingiin hojjedhan ture. Jalqabumti isaa. Tiyaatira afaan hojjedhaa. Diraamaa isteejii afaan hojjedhan ture. Aktiingiidha jalqabumayyuu jechuudha. Garuu gaafa siitkoomii kana eegallu aktiingii irratti hirmaachuudhaafis fedhii qaban ture. Garuu akka carraa ta'ee daayirektarii keenya yeroo sana ture wajjin haasofne dugda duuba dhaabannee waan kana orgaanaayiz gochuu akka qabnu yaadneetudha yeroo sana kan hin dhiisee jechuudha. Malee durumaayyuu tokkoffaa fedhii isaas qaba. Dandeettii isaas qaba jedhee yaada. Sagaa oodiyeensii wanta jedhu. Garuu hin ulfaatu amma fakkeenyaaf yeroo tokko itti gaafatamummaa hedduu bakka takkatti gisee fudhatan. Hin ulfaatu. Ulfaachuu qofa osoo hin taane qulqullina hojii sanaafis dhiibbaan fiduu. Durallee sana yaadneetu beektee kan dhiisne. Yoo itti gaafatamummaa baay'isnee fudhanne amma ishee tokko barreessaan abaludha. Daayirektara akka aktiingiitti akka gargaaraa aktaraattis abal nama tokko qofaatu maaliif hojjeta ogummaan sheer ta'uu qaba wanti jedhamu aartii keenya keessatti si'a baay'ee yeroo ka'u nus hin kaasnaa jechuudha. Maaliif waan hundumaa namni tokko kabarii godhee hojjeta isa jedhu. Kun sababni ta'uu fi sababuma sadarkaadhuma industiriin fiilmii keenyaa industiriin aartii keenyaa irra jirutu akkasidha. Malee jaallannee miti feenee miti ammani utuun aktiingii qofa hojjedhe natti tola. Kanaaf isin jechaa utuu piroodiisarri jiraate dhimma piroodiisara ta'uu barbaaduuf hin qabuun. Maalla dhibee jechuun dhimma sana keessa gagaluun barbaaduun ture piroodiisarritu jiraate. Piroodiisarritu jiraate an piroodakshin manaajeriin ta'uun ture. Piroodakshin manaajeriin jiraate lookeeshin manaajeriin ta'uun ture. Barreessaan illee nama tokko ta'uun qabu baay'ee. Keessumaa siitkoomii koomeediin seensii namoota baay'eeti. Namni tokko qofti gaafa koomeedii barreessu ani ofii koo yoon kolfaa barreesse illee gaafa si bira ga'u itti dhiisuu dandeessaati. Kanallee beekaa hojjennaa jechuudha. Amma sadarkaa kanaatti ammuma kanayyuu uummatni nu jaallatee dhaabbatni TV irratti dabarsinu nu jaallatee amma kana deemuunsaa ajaa'iba. Jechuun kun nus waaqni nu gargaareetu malee waan ulfaataadha jechuudha. Namni waan risoorsii xinnoo mana geessuun yeroo dheeraa amma kana televizyiinii irratti torbaniin fedhii uummata si eeguu guutuu jechuun akka keenyatti dinqee hojjechaa jirra inni yaadna. Gara fuulduraatti immoo wantoonni fooyya'an tokkotu jiraatanii kana caalaa waan guddaa agarsiisuu dandeenya. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Ammayyaa Shoo walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo muraasa kanatti kan isiniif tamsaasamu. Keessumoonni xiyyaataatota afraniiti waa hedduu akka irraa barachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Amma immoo mee diraamaawwan isaan haga ammaa qopheessan keessaa hamma ta'e daawwanneeti walitti deebina turtii gaariin isiniif hawwa. Gidaada. Maaloo gidaada. Luufi. Maal taate? Garaana ciniina. Kunuu eega baree wayita saglaffaa mana fincaanii. Gidaada. Maal si balleessee akkasitti na laaltaa moo?
nufeka nufee. Jettee angaruu kan isin jedhu si'uma tokko maaliif bilbilli keeniyyuu jechuun si'uma si'a tokko I love you sin jaalladha bareedaa koo maal si jedhee haasa'uun arguun maaliif barbaachisu? Yeroo santuu geenye. Ani xobbeedha hin geenye yeroon koo jechuu barbaadde yoo maalidha? Kan si madaalu? Ahaa. Ati kiiloogiraama hedduu baasta. Turtii muraasaan booda walitti deebiin kan jirru mee adeemsa qophii diraamaa tokko keessatti waa hedduutu nama quunnama. Waan nama gaddisiisu ta'uu danda'a, kan nama kofalchiisus, waan nama ajaa'ibsullee ta'uu danda'a. Maal taajjabdame? Maaltu isin quunname? Egaa wanti baay'ee si quunnama keessumaa wanta nama kofalchiisu wanta nama bashannansiisu yoo jette an aktiingii irratti hojjedhan ture gara jalqabaa beektaa iddoo gaazexeessaa namni ture nama biraa ture daayirektiingiin hojjedhan ture guyyaa guutuu maalin jedha akshiin katechaan oola akshiin katechaa waan ooluuf guyyaa jechuun ganama amma galgalaatti akkasechaan oolee isa booddee taaksii galaan jira mana ga'uuf hin jedha waraa jaallee jechuudhaaf buufan jedha jedheeni kaasin jedha jechuudha. Taaksii keessa seentee hoo? Taaksii keessa seenee isa buuf jedhu waraa jaallee jechuun kaat. Amma kana sammuu nama naanneessa jechuudha. Dhugaadha. Beetee abdiin illee reefu itti gala waan ta'eef cinqaa akkasii isa kana dhufee manutti haasa'ee ittuma kolfinee dhiisnee beete. Ammas gidduutti osoo ammas gara taatummaatti dhufee amma daayireektara miti. Daayireektara nama biraatu dalagu jira. Ammas gidduutti osoo waraabaa jirru daayireektarri jira waan ta'eef bakka hin taanetti kadhaabsisuus qabu daayireektara. Akka itti fufuu qabus kan barbaadu kan daayireektara waan ta'eef isan galchu. Ammas wanti abdiin nu jeeqaa jiru keessa gidduutti kaat. Osoo dalagu jirtan isaan achi kaameraa maal laayitii osoo sirreessaa jiran saawundiin alaa ka jeeqo yoo ta'e haga wanni sagaleen sun darbu maal jedhaniiti callisanii dhaabatuumi. Gidduutti galee akshin jedha teenyee jecha abdii adaraa rabbii jennaan. Kana malee immoo wanni ani yaadadhu afranuma irratti dhiyoo kana beete miira keessa galeetii ani dalagu jira hojii. Gurbaan kaameraamaaniin inni na fuuldura dhaabateetu waraabaa ture. Inni miira keessa galeetii kaameraa san dhiiseetii ijaan na laala waan ani godhu. Achi xumuree jecha gaafa kaat jedhamu wanti kaameraa irratti seef godhame sin jiru kaameraa ija isaa keessatti seef godhame. Mudannoon akkasii dhabamu garuu dadhabbii kee wajjin itti bohaartee itti bashannantee madhiista. Yeroo tokko diraamaa keessattis amma tiyaatiris haa ta'u diraamaas fiilmis wooma gaariidhaaf immoo wal dhabuunis numa jira. Wal abboomamuu dhabuu kana akkam ture isin biratti amma lama jechuun waan dheeraadha. Wal abboomamuu dhabuun hin jiru baay'ee. Gaafa barattu beetakaatis tiyaatira barattee jirta waan itiksii jedhamuutu jira waan saayinsii isaa wajjin sii kennamu isa fudhattee deemta. Saniin gara kaanii immoo haaluma nuti itti guddanne illee jira waan ta'eef karaa kaalchariitiin walitti iyyuu muufannu. Tarii afaaniin walitti dubbachuu dandeenya. Achii gadi baanee garuu hojichaa hojjannee maal gaafa baanu namni haasaasan namni dubbiidhaan wal danqaa turre san yaadateeti ati akkas na goote ati akkas naan jettee namni jedhu hin jiru. Ogummaa keenya irratti immoo daayireektara qabna waan ta'eef nama nu olii jecha nama nu ajaju. Saayinsiinis jedha by the way saayinsiin tiyaatira daayireektara jechaan waaqa siin jedha. Uumaadhaa siin jedha. Akka barbaade si ajajuu mirga isaati.
ati immoo ajajamuufii qabda waan ta'eef hojii san irratti umriidhaan maa xiqqoo hin taane hin ajajamta. Kanaafuu waan akkasii lola kana godhi jedhamtee hin godhu maaliin hin jiru. Hagammaa jaalalumaan wal wajjin deemaa jirra. Hayyee kutaa tokko keessatti bakka ati qooda fudhattee itti hojjettu san kaarakteriin tokko jirti kan akka harargee wayii. Kaarakteriin yookaan immoo fakkaattiin san akkaataan ittiin bocamte harargeedha. Tippikaalii akkamitti fiddanii akka keessan meenatti himime? Dhugaadha gaafa abdiin hojii kana hojjetuuf uf qopheesseeti barreessee maal gaafa dhufu akka carraa ta'e isaan waggaa tokko ol oodishinii kennaa turani. Ijoollee dhiiraa argataniiti dogoggorreemi ijoollee dhiiraa argataniiti bakka dubartii san bakka haadha seeraa san naman arganne ijoolleen hin dhufanii kana argee jetti isheen kan faayyo kan faayetti naagaleera inna hin dhufanii maal hin argamne jecha achi akkas maal jedhameeti karaa hiriyaatiin dhufanii aniin akkasitti argame double casting suni garuu ana miti. Nama baay'eetu double casting illee inni hojjetti maal jedhee haasaa. Waan baay'eedhaan wal fakkaanna. Isiin wanta si ajaa'ibu faayoodhaan jettaati. Aksantii harargee jecha. Isiin aan jetta si kan ani haadha seeraadha. Yeah, I know. Ani akkamitti cast gootanii akkaataan castitti gootanii fi gaafuma fakkaattii san umtanii ittiin dabaltanii tokkoffaan diraamaa san keessatti wanni inni osoo hin dinqisiifatiin darbu hin barbaanne jechuudha. Namoota kaarakteriiwwan yookaan fakkaattiiwwan gaafa bocaman hamma danda'ametti waalteessuudhaaf wanti yaaltan natti tolee jira. Waalteessuudhaaf maatii tokko keessatti siitkoomii mataa isaatiin amala addaa qaba. Amala addaa san keessatti iyyuu immoo akkuma ta'e taatanii walitti fiduudhaaf wanti yaaltan hammatee bareeda. Yaaliin keessan jechuudha. Yaalii san keessatti immoo tippikaal waan ta'e san akkamitti isin milkaa'edha. Barbaadaa turre keessumaa tippikaalii harargee barbaadaa turre gara Gujii kana baay'ee barbaadaa turre ijoollee baay'ee ilaalaa turre garuu nuuf hin taane. Egaa aksentii godina tokko danda'a baluu jettee hin hojjechiistu yoo dhuguma dandeettii aktingii yoo qabaate malee aksentii sana qabaattee qofaaf bakka sana hin dhuftu. Wanta sana hin barbaanna turre baay'eedhuma fedhiidhuma jechuun maaliif ta'uu qabas bakka akka Oromiyaatti waan hojjettuu fi godina tokko qofa keessaa walitti qabdee qofa yoo hojjette tokkoffaa uummatni godina garaagaraa keessas ilaala keessatti of hin argu jechuudha. Kanaafiyyuu hin barbaanna turre garuu si'a tokko akkuma rakkinni dhumti industirii fiilmii keenyaa keessa jiru baay'een keenya akkuma godina keenyaatti walitti siqanna akkasitti waliin hojjenna. Godina biraa wajjin akkitti walitti dhuftee wal argitee waliin hojjettu nun ulfaata. Mucattiin sun illee kan loqodaa harargee haasoftu mucaa harargee miti beekta. Mucaa harargee miti garuu loqodaa harargee hin dandeessi. Kanaaf obboleettii giiftii taasisnee kan yuunivarsiitii deemtu deebitu yeroo yerootti galtee kan baatu jechuudha siitkoomii keessatti. Akkuma beektu kan namni galee ba'u jira mitiire akka nama sanaatti galchinee baasne gara fuulduraattis godinoota garaagaraa keessa ijoolleen dandeettii aartii qabdan ijoolleen aartii keessatti hirmaachuu barbaadanii utuu nu quunnamtanii karaa feesbuuk peejii keenya qabnaa afran kan jedhamu achiin utuu nu quunnamtanii loqoda garaagaraa dandeessanii aartii keessatti hirmaachuu kan barbaadaniif dandeettii sanaa kan warri qabanii ammalleetu nu quunnamanii bakki bal'aadha jechuudha. Akkitti waliin hojjechuu dandeenyu bakki isaan hojjechuu jiran waan jiruufi utuu wal quunnamnee walii wajjin hojjennee baay'ee gammanna gara fuulduraatti. Baay'ee gaariidha. Mee amma ati gahee ati fudhattee hojjechaa jirtu kana giiftiidha abbaa seeraa.
hangam takka sirraa fagoodha. Giftiinii fi dareen hangam takka walirraa fagoo jirani moo baay'ee walitti dhiyeenya qaban? Hariiroon sii fi isii jidduu jiru maali? Hariiroon akka malee garaagarummaa qaba. Giftii fi daraartuun jecha. Giftiin akkuma beekamu hin lolti. Loltee deebitee moo garaa laafti. Murtoo dabarsuu fa'aa irratti isii tana wajjin illee daraartuu wajjin wal simatti isii murtoo jedhu kanarratti jecha. Saniin gara kaanii giftiin hin heerumne. Amalli isii ka heerumaaf ta'uu miti. Ka heerumteetii jiraachuu nama kan biraa wajjin jiraachuuf maalii kanaaf amala hin qabu jetteetiif keessatti amanti. Giftiin jecha. Daraartuun immoo waan akkasii kanan beektu hin qabdus. Amma ta'e walitti dhufeenya qabaatanis waliin fakkaannudha. Waliin fakkaannu. Haala maatii keessanoo maal fakkaata? Dareen giftiin hin heerumnes jechaa turte. Garaagarummaan giftii fi daraartuu gidduu jiru. Jechuun amma maatii godhattanii jirtanii moo maal fakkaata haala maatii keessanii? Maatii godhadhee jira. Abdiinoo. Anaa barbaadeera raakee. Keessa jirti laata? Kottoori. Barbaadu jirta? Anillee ni haadha dureettii naan jedhani. Isa kanaaf barbaadaa jirra dhiyoo kanatti yoo isaaf ta'e jecha garuu fuula isaa kana ilaalaniiti. Nama baqachaa jiru. Waan akkasiitu nu mudataara. Siitkoomini amala isaatiin torbaaniin yaadota yookaan immoo dhimma haaraa waan yeroodhaan wal qabatu irratti osoo xiyyeeffatee irra jireessaan jaalatamummaa gonfata jedhama akka seera ogummaa isaattis. Kana wajjin wal qabatee yaadinoota yookaan yaadota filachuu irratti wanti isin mudatu hin jiru. Hagam takka haala jiru irratti hundeeffamtanii hojjettan. Keessumaan gaaffii kanaa fi intinaadha. Ana barreessa waan ta'eef baay'ee ulfaata. Oromoo taate yaada siitkoomii torban kana keessa ta'e filachuun baay'ee ulfaata. Maal filachuu dandeessamee torban kana keessa waan ta'e jettee yoo filachuu barbaadde wanti itti filachuu dandeessu keessumaa tuttuqqii siyaasaa wajjin baay'ee wal qabata. Waan hawaasummaa yoo haasofte illee fakkeenyaaf bishaanni kun yoo wayii bishaan kana haasofte bishaanni kun ammuma ka'ee siyaasaa wajjin wal qabata. Wanti hundumtuu siyaasaa wajjin wal qabatee si rakkisaa jechuudha. Siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu immoo uummatni keenya ilaalcha siyaasaa irratti gar tokkotti fuulleffatee jira ta'e baay'ee gaarii ture. Silaa garuma sana taatee wantoota jiran sana bifa qoosaadhaan gaafa dhiyeessitu illee baay'ee sitti tola. Kanaan bifa sanaan hojjechuu hin dandeessu. Koomeediin immoo amaluma isaatiin akkuma beektu wantoota akka rileeshinshiippii fa'aarratti yoo hojjette moor koomeediidhaaf hedduu dhiyaatu. Garuu uummatni keenya safuu qaba nagaa aadaa eenyummaa kun qaba dabalatee wantoota sana irratti illee hojjechuun ni ulfaata. Keessumaa walitti dhufeenya durbaaf dhiiraa irratti amma koomeedii godheen dhiyeessatu jettee ni ulfaata jechuudha. Keessumaa uummata bal'aadhaaf dhiyeessuudhaaf biyyoota gurguddatan keessatti wantoota akkasii irratti kan isaan xiyyeeffatan siyaasa, rileeshinshiippii wantoota akkasii irratti kan xiyyeeffatu. Sanaan alagaa wanti itti dhiyeessuu dandeessu badaan jiru jechuudha. Hidhamnee jirra jechuudha. Hidhaaruma keessa teenyee wanta sana hojjechaa jirra. Egaa gara fuulduraatti namoota siyaasa keenyaanis gar tokkotti kottaatii nu hojjechiisaa jenna. Dhugaadha xiqqoonis waan hin dabaluu qaba asirratti. Maal seete harar situational comediin waan torbaniin waan biyya keessatti taatee biyya keessa ta'e taatee uummata keessatti ta'e taatee naannoo kee keessatti ta'e taatee gandaatti jirtu keessatti ta'e fa'aa akkasitti waan haaraa fuuteeti uummataaf dhiyeessita beete. Nuti garuu warra keenya gaafa siin jedhu
Oromoon bakka 550tti ciccitee jira waan ta'eef dhugaadha nuti immoo sababa saniin daangaan nutti godhame daangeffamnee jecha waanuma uummata keessa jiru akkas gadi baastee haasa'uuf mirga siin qabdu waan si sodaachisu baay'ee jira waan ta'eef gallee nuti amma wanni dalagaa jirru kun akkasitti waan guddaadha jedhameeti jaj godhamu miti. Numatu nama afran gaafa hundeessinu seenaan keenya barattoota yuunivarsiitii tokko keessatti wal baranii wal wajjin baratanii immoo achi keessaa ba'aniiti maallaqa dhabaansa hojii dhabaansa maaliin walitti dhufanii mana tokko kireeffatanii warra ta'anidha si galee. Haa ta'uuti isa hojjanneeti waanuma waliin fakkaanne beeteeti waanuma siyaasa waliin fakkaanne isaaf haa galatu mandara siyaasaatti deemnee illee hin beeknu nuti garuu waanuma hin fakkaanne salaamatu mallee salaamatu ati salaamata nama gaafattu illeen bakka 2-3tti akkasitti babbaqaqsaniitti akkamitti sagaleen kun duuba akkamitti akkas ta'e jetteeti bara sii gaafattu irra jirraa waan ta'eef xiqqoo isiin tunillee rakkoo nutti taatee jirti rabbiin gara tokkootti sassaabee nu fideeti afaan tokkoon kan wal dhageettii qabannu haa godhu rabbiin. Bareedaadha ani akkuma waliigalattuu gaagbanaan qabu fixeetiin jira waan hin kaasne hanqisee jirta wanni jettanii yoo jiraate isin kaasuu dandeessanii. Egaa waan baay'eellee kaasneerra ergaadhuma irratti dabarsuu barbaannu ijoollonni gara fuulduraatti aartii kana keessa seenanii aartii guddisuu barbaadan keessumaa mana barnootaa elementarii faa keessa kan jiran haayiskuulii faa keessa kan jiran sadarkaa guddina aartii keenya har'a jiru ilaalanii akka isaan abdiin kutannee nus haga isaan dhufanitti sadarkaa tokko gara fuulduraatti buutnee isaan eegnaa isaan immoo bakka nuun geessisnee ka'anii iddoo tokkoon ga'uudhaa fi kutannoodhaan amma bakka jiranii ka'anii hojjechuu akka jalqaban barnoota fudhachuu yoo ta'e hordoffii garaagaraa fiilmotaaf diraamaa garaagaraa hordofuu yoo ta'e gama kanaan kitaabota garaagaraa dubbisuun yoo ta'e akka jabaatanii hojjetanii seenaa keenya eenyummaa keenya duudhaa keenya yoo waan fedhe ta'e illee dhaloota dhufuu numa dhaalchisnaa kanaafuu jabaadhaatii gara abjuu keessaniitti kottaa jechuu barbaada. Dhaamsi koo rabbiif galanni haa ga'u rabbiin nu jiraachisee warroota nu dura immoo hojii aartii kana jalqabaniiti nuuf kennan nuuf kaa'aniiti isaan tolaan hojjetanii tolarraa ka'aniiti qarshii tokkoon hojjetanii qarshii tokko shilingiidhaan maal jedhaniiti gaafa nuti hojii kanatti gaafa hojii kanatti dhufu qarshii 700 irra dhufe beete. Kaffaltiin jalqabaa naa kaffalame. Mindaadhaa moo kaffaltii yeroo tokkooti? Ibsoodiidhaan kaffalanii. Torban takkaaf qarshii 700 jecha. Akkasitti isaantu tolaan hojjetaniiti aartii Oromoo warroota jalaa akkas ol nu guddisanii fidaniiti nuuf nu kennaniif rabbiin fayyaa fi umrii dheertuu isaaniif haa kennu ka jiraniif ka amrii ta'aniif immoo rabbiin araara isaa haa buusuufi jedha itti aansuudhaan ammoo anis abbaa koo barsiisaa koo gara natti dhufee akka nama waa hubatu godheeti abbaana guddisee haadha koos rakkoo qabanii mana keessatti hin deemin hin hojjetin naaniin jedhanii beetee waan barbaadde haa hojjettu jedhanii gara natti dhufe isaaniif rabbiin umrii dheertuu fi fayyaa haa kennuuf hin jedha atis galatoomii galata qabdaa fayyaa ta'i. Hayyee isin lameenuu nu kabajanii daawwattoota. Anis galateeffadhuure. Ni yaadachiste. Egaa maatiin kee yeroo hundumaa jalqabarra dhufu maatii koo abbaaf haadha koo baay'een galateeffadha. Gara ijoollummaa kaasanii sitti dadhabanii si guddisanii galata argachuu qabu. Akkasuma obbolaa koo keessumaa obbolaa durbaa kana baay'een qaba. Hunduma isaanii baay'een galateeffadha.
hiriyoota koo afran waliin hojjennu. Production dudduuba kan jiran kaameeraa irra kan hojjetan gama hundumaan keessumaa miidiyaa OBN illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Atillee sagantaa kanarratti nu affeertee waan garaa keenya akka dubbannuuf waan gooteef hedduu galatoomi. Hayyee anis isin lameenuu affeerri keenya kabajanii daawwattoota Maayaa Shoo kabajanii as istiidiyoo keenyatti argamuudhaani mudannoo keessa waan beektanirra daawwattoota keenyaaf waan qoddaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa. Hayyee haa daawwattoota Maayaa Shoo turtiin keenya kanarraa hangana fakkaataa ture. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaataa ture. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isiniin jenna. Nageetti galatooma.